Kaabaa fi kibbaa lixaa fi dhiyaatessanii ayyaana Faasikaa kabajaa kan jirtan hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessanuu baga ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan isin gahe. Kuni qophii addaa GMN irraa guyyaa ayyaana sababeeffachuun isiniif qophaa'e nullee akkanatti bareennee adda taane ayyaana kabajuudhaan istuudiyoo keenya Finfinneetti argamuun ayyaana kabajaa jirra. Bakka geessan kan ayyaanni? Ayyaanni adda akkuma beektu kun haala addaan kabajaa jirra. Yeroo ayyaana kana gaawwanni dhabamee jiru. Egaa. Wanti nuti ayyaana gahuuf ni hawwa. Wanti bashbasheen nagaa ayyaana. Aniif misraanuu yeroo arganne silaa utuu gara maatii jiraanne lukkuutu hojjetama. Namni hunduu gola keessa gonneedha. Yeroon argatu ture akka tasaa immoo as dirqama hojii waan ta'eef as istiidiyootti argamne jirra jechuudha. Irra deebinee hordoftoota amantaa kiristaanaa baga ayyaana waggaa afaan immoo ayyaana someekaa hordoftoota amantaa kiristaanaa geessan jecha meegaa ayyaanni gaawwaa hedduu qaba. Yeroo ayyaana kana gaawwaa hedduu jira. Sila akka ayyaana kana gaawwantoota ayyaana keessa jira yeroo laalle osoo irra deddeebi'ee silma torban hin ta'e nama jechiisa. Saniifuu yeroo ayyaana kana akkuma beekamu waa hedduun dabarsuu jira. Keessaafuu namoonni adda fagaatan nagaa dhaqanii nagaa gaafatu jira. Rakkataa gargaaruu jira. Even nama mana hidhaa jirullee yeroo itti gaafatanii jira jechuudha. Akkuma duudhaa ayyaanichaatti. Namni hundi amantaa ni qaba miti amantaa isaa qaba. Caalatti garuu ayyaanni kun ayyaanni Faasikaa kan inni ittiin kabajamu namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaan namoota of danda'uu hin dandeenye gargaaruudhaan ayyaana kabajamudha jechuudha. Akkasumas immoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan ayyaanni kun ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aa sababeeffachuun nullee asitti haala addaatiin kabajaa jirra. Kanuma irratti immoo nullee gara sooma kana warroonni sooma guyyaa 50 hanga 55tti soomaa turan akkasumas amantaa ortodoksiin warroonni soomaa turan keessaa soomni kuni sooma yeroo ulfaatu keessa darbuudhaan akkasumas immoo keessumaayyuu torbeen tokko kan hafu torbee baay'ee dadhabbii guddaa qabudha. Kan osoo nyaatiin osoo dhugin guyyaa 2 turuudhaan soomantu jira. Yeroo ayyaana kana waa hedduu jira. Wantoota nyaatan hedduu bitachuu jira. Akkasuma uffachuu jira. Waan hin qabnellee yeroo itti harkatanii akkanatti isinillee babbareedanii jirtanii akkamatti uffanni keenya. Ayyaana namatti tola egaa Oromoon bunaaf nagaan dhabiinaa jedha miti ree waan hundumaa dursinee buna keenyas dhiyeeffannee jirra bunni keenya akka nu jalaan qorrine fudhannee immoo buna dursee bishaaniin jaalladha yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee ayyaanni gaafa kabajamu namni buna yaadatee buna hin qopheessu maaliifidha garuu? Namni buna yaadatee buna hin qopheessu? Buna ni ergu amma waamicha bakka garaagaraa gaafa deemnu. Ilmi dhiiraa waa hedduu dhuguu danda'a. Keessaafuu immoo buna siinii 2 dhuguu hin danda'u. Yeroo baay'ee wanni qophaa'u foon garaagaraa mana keessatti dhangaan duraan hin jirre guyyaa ayyaana kana akkuma ta'etti illee ta'u kan qabnes kan qabus in argama. Kanaaf namni guyyaa sadee buna kana yaadatu yeroo baay'ee. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa irra deemnee baga isin ga'e jecha yeroo ayyaana kana immoo akka duudhaa amantaatti waa hedduu jira. Akkuma jalqaba irratti haasuuf yaalle inni qabu isa hin qabne gahaa si galee wal yaamanii wal nyaachisanii wal obaasanii yeroo itti wal dhufsanillee jira qasan qofaa miti. Mana hidhaallee deemanii namoota waggaa dheeraadhaan mana hidhaa jiran gaafachuun kunis waan gaariidha. Waan jajjabeessinu aadaan akkana kun cimee itti fufuu qaba inni. Baay'ee. Aadaa wal gargaarsaa immoo uummata keenya uummata Oromoo biratti yeroo baay'ee beekamaadha. Kun wanta irra deemnee haasuuf hin jiru. Namni hin qabne kamuyyuu osoo ayyaana ayyuun ta'initti nama hin qabne kan qabu gargaaruun dirqama keenya dirqama Oromummaatti dirqama biyyummaatti dirqama namummaatti. Kanaaf immoo namni waan qabuun ayyaana kana kan qabne bira dhaabate akka qabutti kan qabnes akka dabarsu kallattimaan qophii keenya addaa GMNtiin hordoftoonni amantaa kiristaanaa bakka adda addaa biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu warroota isin ollaa keessanitti argaman kan hin qabne isin waliin fakkaatee akka bashannanee gammadee ooluuf taasisuu qabdan jennaan ka. Ayyaana sooma hiikaa kana sababeeffachuudhaan gaantillee dhangaalee hedduu qopheeffannee jira. Dhangaalee namni itti bohaaru karraa baratu akkasumallee dhangaata qabiyyee sagantaa keenyaa keessa osoo hin ta'in godhan kunis dhanguma. Asumaanuu mee maal fa'aa qaba? Daawwattoota keenyatti gaasaa baay'isneetudha kan nuti jirru. Mee seenessaa dhimma ayyaana kanaatiin wal qabatu qopheeffanneetudha kan nuti jirru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii seenessa daawwannee walitti adeemnu. Kaabaa fi kibba ba'aa fi lixa teessanii ayyaana Faasikaa kabajaa kan jirtan baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya isa ta'e Iyesuus Kiristoos nagaan isin ga'e. Isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu innoo as hin jiru ka'eera. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5. Dhalli namaa waggoota 5,500tiif bilisummaa fi nagaa dhabee hacuuccaa diina keenyaa kan ta'e harka seexanaa jalaa akka jiraatuuf itti murtaa'ee ture.
Baroota sana keessattis namoonni gaariis ta'ee hamaa dalagan hundumtuu carraa fayyinaa dhabanii Si'oolitti ni guuramu turan. Guyyaa jalqabaa torbanitti jechuunis gaafa dilbataa obboroo dubartoonni suni urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagicha awwaalicha ittiin cufanii turanis gaggaragalfamee argan. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffa gooftaa Yesuus hin arganne ture. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo diingata namoonni lama wayyaa calaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun ammoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asiin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jiruu waan inni isinitti himee ture yaadadha. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis ka'uuf jira jedhee ittiin jedhan. Yommus isaan dubbii isaa yaadatanii iddoo awwaalichaatii yeroo deebi'an ammoo kana hundumaa ergamoota 11 warra kaan hundumaattis odeessan. Warri kana walii wajjin ergamootatti odeessan ammoo Maariyaam ishee Magdalaa, Yo'aanaa, Maariyaam haadha Yaaqoobii fi dubartoota kan biraa turan. Garuu dubbiin kun kan hundee hin qabne isaanitti fakkaatee kanaanis dubbii isaanii hin amanne ture. Haa ta'u iyyuu malee Phexros ka'ee gara iddoo awwaalichaatti fiigee gad jedhees awwaalicha keessatti kafana isaa duwwaa arge. Kana boodas waan ta'e kana dinqisiifachaa gara manaatti deebi'e. Gaafasuma isaan keessaa namoonni lama gara ganda mandara Yerusaalem irraa akka kiiloomeetira 11 yookaanis akka adeemsa sa'aatii 2 fagaatuu fi maqaan isaas Eemaahus jedhamu tokko in dhaqu turan. Jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'e hundumaa kaasanii haasa'aa deemu turan. Utuu isaan haasa'aa irrattis dudubbachaa deemanii Yesuus ofii isaa isaan bira ga'e. Isaanis wajjin adeemaa ijji isaanii garuu isa akka hin hubanneef ittifamee ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 20. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 12. Yommus Yesuus inni isin walii wajjin haasa'aa deemtan kun maali jennaan nyaara guuranii achuma dhaabatan. Isaan keessaa inni Qileoophaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne si'uma duwwaadhaa jedhee inni waan attamiiti isaaniin jennaan. Isaan immoo waa'ee Yesuus nama Naazreet isa gochatti dubbiittis Waaqayyoo fi namoota duratti raajii aangoo qabeessa ture sanaattiin jedhan. Akka luboonni warra hangafoonni warra biyya seeratanis duuni itti faradamuuf dabarsanii isa kennan akka fannisanis nuti garuu kan Israa'el furu isa jennee abdannee turre. Eeyyee kana hundumaa irratti iyyuu ammoo erga ta'ee har'a guyyaa sadaffaa isaati. Kana malees warra gaara keenya keessaa dubartoonni ganama obboroo iddoo awwaalichaa dhaqan tokko akka abjuu nu godhan. Isaan achi deebi'anii reeffa isaa awwaalicha keessaa akka dhaban garuu ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii Yesuus jiraataadha akka ittiin jedhan nutti himan. Warran waliin turan keessaa kaan gara awwaalichaa dhaqanii akkasuma dubartoonni sun jedhan ta'uu isaa baranii isa garuu hin argine jedhanii itti himan. Inni ammoo isin gowwoota attamiiti waan raajonni jedhan hundumaas amanuudhaaf yaadni garaa keessanii attam daageedha. Kiristoos kun kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu barbaachisaa hin turre mooree isaaniin jedhe. Innis macaafa Musee fi macaafa raajotaa hundumaa keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaaniif hiike. Gara ganda jarri lamaan itti adeemaa turanittis dhiyaannaan Yesuus akka waan darbee adeemuu fedhetti aggaame. Isaan garuu nu bira turi galgalaa'ee aduunis gad sokkiteetti jedhanii jabeessanii isa kadhatan. Kanaaf isaan bira turuudhaaf duukaa ol gale. Jaraa wajjin nyaatatti dhiyaatee yeroo dhiyaates buddeenicha fuudhee eebbisee cabsee isaaniif kenne. Yommus ijji isaanii ittifamee kan ture gadi dhiifame. Hubataniis inni garuu isaan biraa miliqe. Isaan ammoo yeroo inni karaatti nutti dubbachaa macaafa keessattis kan caafame nuu ibsaa ture garaan keenya irraafamne mitiiree waliin jedhan. Yeroodhuma sanattis ka'anii Yerusaalemitti deebi'an. Achitti ammoo bartoota 11 warra isaan biraa wajjin walitti qabamanii argan.
Warri walitti qabaman sun gooftichi dhuguma du'aa ka'eera. Simoonittis mul'ateera in jedhu turan. Yommus jarreen lamaan waan karaatti ta'e hundumaa yeroo inni buddeena cabsetti attamitti akka isa baranis itti odeessan. Yesuus bartoota isaatti mul'achuu isaa jarreen lamaan kun osoo himaa jiranii Yesuus ofii isaa isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Isaan garuu ekeraa waan arganitti fakkaatee na'anii sodaatan. Inni ammoo maaliif yaadaan rakkattan? Mamiinis maaliif garaa keessan keessaa ka'a? Harka koo fi miila koo ilaalaa. Ana mataa kooti. Mee qaqqabadhaa na laalaa. Ekeraan foonii fi lafee hin qabu. Ani garuu akka qabu in argitu ittiin jedhe. Yeroo kana jedhettis harka isaa fi miila isaa isaan agarsiise. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhabanii waan nyaatamu tokko asii qabduu ittiin jedhe. Kana irrattis isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennanii fi innis fudhatee isaan gidduutti nyaate. Kana booddees Yesuus yemmuun isinii wajjin ture waa'ee kootiif seera Musee macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuuf akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kanaa isaaniin jedhe. Ergasii macaafaa hubataniif sammuu isaanii ibsee fi Kiristoosichi dhiphachuudhaaf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uudhaaf akka jiru hubachiise. Yaada garaa geeddarachuu fi dhiifama cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee saba lafa irraa hundumaatti akka lallabamuuf jiru caafameera. Isaanis dubbii kanaaf dhuga baatuudha. Kunoo isa abbaan koo isin abdachiisee isiniif nan erga. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatutti Waaqa irraa humna amma argattanitti mandaricha keessa turaa isaaniin jedhe. Kana booddees Yesuus mandaricha keessaa baasee amma Biitaaniyaatti isaan geessee harka isaa lachuu ol fuudhee isaan eebbise. Utuma isaan eebbisaa jirus isaan irraa gargar bahee gara Waaqa keessaatti ol fudhatame. Isaanis sagadanii fi gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'an. Gaafa hundumaas mana qulqullummaa keessatti maqaa Waaqayyoo galateeffachaa turan. Irra deebiidhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu baga ayyaana Soomaayyaa guyyaa kanaan isiniin gahe. Guyyaa ayyaanaati gaa akkuma beekamu gaa yeroo ayyaana kana gaa waa hedduu jira siigalee ayyaanni gaa waa hedduu qaba jenne aadaa wal gargaarsaa akkuma jiru gaa yeroo ayyaana kana wantoota yeroo ayyaana jiran keessaa tokko gaa mudannoodha. Yeroo ayyaana kana gaa keessaa shamarran gaa waa hedduutu mudata jeeti yaada. Sirriidha namu jireenya isaa keessatti gaa namu mudannoon dhabu. Mudannoo adda addaa yoo isin gaafadhe isin akka barbaadanitti dhaqan isin dhiyeessuu dandeessanii jechuudha. Mee isin keessaa an mudannoo hin dagatamneen qabaa kan jedhu jira. Yoo sun dhaqamu yeroo ayyaana. Ani mudannoo nan qaba. Yaa ijoollee taanee gaafa jirru gaa wanta baay'eedha kan nuti hawwinu. Maatiin keenya immoo hawwii keenya akka fedha keenyaatti hundanuu guutuu dhiisuu danda'u. Torbeen tokko gaafa afuu dirqama uffanni naa bitamuu qaba jedheen ture. Dirqama uffanni waan naa bitamuu qabuuf dursee itti mala. Uffatas bitachuun. Dirqama ammoo hiriyoota kee ilaaltee uffata isaan bitatan san yoo ilaaltu ani yoo eenyu gadi waan jettu sitti dhagama waan ta'eef. Sirriidha. Naa bitaa malee jedheeni torbee tokko jedheen ittiin oodee jechuudha maatii kiyyaannan oodee. Osoo ayyaanni gahimu. Osoo ayyaanni hin gahiin torbee tokko dursee ittiinan oodee. San booddee ayyaanni sun akka jalaa baduun barbaadanii sababni isaanii cufeef akka ayyaanni isaanii jalaa baduun barbaadanii waan nan barbaadu sana naa bitanii jechuudha. Gaafa isaan naa bitanii mataa kiyya jala kaawwadheera. Namni huccuu iidaa bitatee jaanii yookaan immoo huccuu ayyaanaa bitatee hirrinni illee hin qabu jan gaafa ijoollee sii galee. Sirriidha. Gammachuudhaan bula. Akkasuma janii gaafa. Ijoollummaawwan baay'eedha kan inni nama yaadachiisu hin dagatamu illee. Keessumaafuu ijoollee hiriyoota keetii waliin wal fakkeessitee bitachuudhaan yookaan immoo uffata isaaniidhaan yoo waliin fakkaateen akka hin bareenne wayitti isaan keen bareedu fa'a wanta jedhamu tokko jira. Uffanni ati bitattee hin bareedu kiyyatu si caala. Ati immoo uffatuma si bitame kanaafuu galtee gisee bochuu jira uffatu fa'a. Amma guyyaan gaafa ayyaanaa sun ga'utti egaa mataa kiyya jala kaawwadhee gaafa guyyaa ayyaanaa uffadhee bahee jechuudha. Aha mataa kan jala bulaatu. Hayyee gaa waan ajaa'ibaati gaa mudannoon hedduu nama mudata keessaa immoo kan gaafa gaafa ijoollee kuni mudannoon gaa osoo hin lakkaa'ameen dhumu addatti ammoo jechuudha sagantaa bashannanaa qopheessine kana keessatti cimna addaa tokkoon arge. Namatti tola.
ilmaa isin lamaan jechuudha. Silaa ogummaa gaazexeessummaa kana dhiiftanii hojjetaa diraamaa osoo hojjetan gasana jaabeeta. Ogummaa gaazexeessummaa dhiistanii gaafa jettu. Amma maaliif keessaafuu aktara sigalee misraan faanii. Ati hangarraa ciminni kenna arruma sitti mul'ate moo? Cimina kan waan biraatti irratti hin argaa ture malee kan irratti hin garree isin ilmaa silaa osoo gara kanaan hojjetanii hedduu tasna majaa maaliif? Lakki amma kanarratti aartiin fi joornaalistiin tokkuma yookiin gaazexeessummaa ta'u. Maaliif ogummaa kenna waan wal simatuuf dirqama immoo lamaanuu walitti qabnee hojjechuu nama danda'udha nuti. Tokko gannee tokko qofa qabatu. Waan ajaa'ibaatiin argee mee daawwannee walitti eegnu. Kabajamtoota daawwattoota keenya aartiin hunda keenya waan ta'etti gaazexeessummaa dhiisuu jira daawwannee walitti adeemnu. Guyyaaleen guyyaa ayyaanaati. Har'a homa qabu mana keessa qophaa'aa maal godhaa miti. Ana gaaddise. Taliile. Akkam jirtu? Jirtu akkam? Baga ayyaana Faasikaa keessa akkam? Baga wajjumaanuu geenne akkami? Nagaa keedhaa. Garamii baate? Gabaadhaan deebi'aa jira akkam? Nagaa jirtu? Baay'een ariifadha taa'uu hin danda'u. Maal kun anillee qophii mana keessatti wanta tokko qophaa'an jira. Mee'anuun qophiin ayyaana maal fakkaataa jedhee masitti goruufan ariifachaa hin jira. Maal qophiin ayyaana akkuma agartu kana? Kun ammuma qophaa'aa jira ba. Maanni ree waa mana keessatti maan qopheeffanne? Bara abbaan gaaddisaallee hoolaa wayii bituu tare. Hanginni deebu anillee mana keessa wanta tokko qophaa'atumaan jira. Anumaa mana keessatti argaa hin jiruuf jedheen. Maal beektaaree hanginni fidu animmoo wanta tokko qopheessaa waan jiruuf. Si ajaa'iba abbaan ijoollee kiyyaa torbee tokko jedhee jala ga'ee foon manaa qabnaa hoolaallee bitannee qabnaa kun ammayyuu lukkuu galee hojjechuuf jedhee tanin ariifadhaa qircillee hin jira waanti mana keenya keessaa dhibeen jiru suma sitti ma jedheen dhufe noo. Maalee bari anillee haguma inni bitee dhufuuf malee ima qophaa'a. Egaa laamee uffata kanallee ijoollee kiyyaaf ofii isaatiif anaafillee hunduma isaa bitadhaa jedhee kunoo ammayyuu gara qirca kana fiduudha deeme isaafan ariifachaa jira jedhi kaa. Lakki mee afaan gogallee saasisee taa'ee buna takka jettee deemte. Baay'een ariifadha lukkuun hojjechuu deemaa jira jedhe ayyaana gaarii siif haa ta'u. Intee suuree? Yeenan ariifadha. Tolee jabaadhu kaabaa gasiingee jedhiin kaabaa manaa keetillee. Maal moo godha? Manni kiyya guyyaa ayyaanaatiin akkana jira. Ollaan tiyya waan isiin hin godhatin hin jiru. Waan biraa tartee uffata aadaa ijoollee ofii bitattee kun akkatti natti agarsiifti. Kan koo manattuu galuu dide. Aragaadus. Yoo. Kamiin jirta? Jirtu. Garamii baatan sila? Ammaan dhufa. Mee hoolaan? Hoolaa. Mee qirci? Maalaa dhagaaddisaa maal haasa'u jirti? Sila maali waan takka bittee illee hin dhufne? Qircaa bituu hin deemne dhagaaddisaa. Har'a guyyaa maa'in? Har'a guyyaan sanbata. Oromoon gizee mammaaku maal jedha? Hiree maatii gaarii dhalatu mannaa hiree gaarii argachuu wayyaa jedha. Ani immoo maatii gaarii illee dhalanne hiree gaarii si arganne lamaanuu dhabe. Amma maal dhabde? Guyyaa ayyaanaatiin mana qorraa hiriyoota kootii gad na taasifte. Mee akkamitti amma warra ollaa mana kanatti waamu? Hiriyoota kootii akka hiriyaatti hin bulan akka fiitti bulan akka ollaatti hin bulan jedha. Dhagayaa dhagaaddisaa sitti himaa dhagaye. Ani manni koo hiriyoota kootii gad ta'uun qabu. Samaa laasoo itti amma dadhabeetiin dhufeen siin jee amma maal na dalaytee dadhabde? Maal dalaytee dadhabde? Lolli ati naaf ani hin baane maali qoodha? Eesaayin fida amma eesaayin fida. Gara fedhe fidi. Maal hiriyoonni keessaa maal hiriyoonni keessaa fiddeetiin inni mana ofii guyyaa ayyaanaatiin bareechifatee ifatee. Aboonuu dhiisee dhagaaddisaa ni teenya amma. Ani kana keessa hin jiru. Yoo mana kana waliin kan jiraannu taate. Lakki dhiisi. Kanuma. Amma eesaayin fida. Takka. Tokko na filadhu. Mee eesaa fuudhinaan jedhu. Na dhageeffadhu. Mana kana keessa yoo ka waliin jiraannu taate har'a gara fiddee. Maaltu si har'a maal si qabate ganama namni maal si biraan baane guyyaa ayyaalaatiin an hiriyoota kootii gad ta'uu qaba. Maal kana akka nama ambaa akka hiriyoota kootii uffata naa biti ijoollee kootii uffata biti siin hin jenne. Liqii namaa kan hin jiru siin jenne. Gara feetee fidi siin jedheera. Ani akka nama hiriyoota kootii waliin uffata aadaa uffata ayyaana bitadhee naa biti siin jedhee si qaasaan jiru. Ati mootuyyuu hiriyoota keetii gad wanni na taasiftu yeroo guyyaa ayyaanaatiin hiriyoota kootii gad na salphifte waa tokko filadhu. Yookiin hoolaa fidu yookaan ammana kana gassi dhiisee bahu. Maal gadhiifta mana kootu. Ganna dhiisi. Akkam maanta dhaabba eessatti deemte. Maal mana qorraa keessa maal godhaa hoolaan? Yookaan hoolaa fidu yookaan ammana gassi dhiisee. Gara feetee fidi hoolaa fidi kootu. Haaya niin fida amma taa'ime. Niin fida. Amma namni namaan liqeessu. Amma miliqilee nama irratti dhaabbatte. Maaluma ayyaana.
Keenya galgala ganama qaas. Taa'ii bakka fideetii. Gara ta'u qaba mana taa'ii baala. Walitti deebinee jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya guyyaa har'aa baay'ee barattu ittillee bohaartu jenneetudha kan nuti abdannoo irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechaa egaa akkam fakkaata ree. Bareeda akka sagantaan akkuma beekamu kan Oromoon jechoota adda addaatti fayyadamee waan adda addaa keessaa bifa afoolaatiin ergaa dabarsa. Afoolaa keessatti wantoonni ergaa dabarsan hedduu jira jechuudha. Makmaaksaa jira jechootaa jira. Sanumaaf akka ofiitti bulan malee akka ollaatti bulanii akka balutti sirbaan morma nama jallisaa Oromoon gujuu iftaanii jiraachuun gaariidha. Yeroo baay'ee amma namoonni guyyaa ayyaanaa kana fa'aa irratti akka ollaa laalanii maatii mana ofii keessatti dhiphachuun tokko jira. Kun immoo sirrii miti. Kanaafuu akka mana keenyatti jiraanna malee akka warra ollaa keenyatti yookiin immoo akka warra balutti jiraannan hin barbaachisu waan ta'eef hundi keenyayyuu akkuma keenyatti osoo jiraannee ayyaana immoo akkuma qabnutti haaluma bareedaa ta'e miidhagaa ta'een homa qabnu yoo dabarsine bareeda jennee yaada. Dhugaadha. Addunyaan kun nama hundumaafuu guutuu miti. Kaanitti gaafa badu kaanitti immoo hin tola jechuudha. Kaan gaafa bashee kolfu kaan immoo akkuma kana gaddaan dabarsa. Addunyaa kanatti akkasii jennee yoo bira dabarre. Haatis feetiin bashannanaanis kiyyaan bashannanaa jira. Namni yeroo ayyaana kana akka balutti sirbaan morma nama jallisaa akkuma jalqaba jennee waan qabu ayyaana akkuma humna isaatii dabarsuun gaariidha maaliif ayyaana dhufee dabaruuf baasiin taana keessa galee baasiin humna addaa keessa galee waan akkasii godhuun qabu. Kana hawaasni keenya irraa baratu jennee anna. Keessumaayyuu hawaasni keenya bakkuma jirutti kan qabu osoo kan qabne gargaarilleedha. Kallattii makanaan dhaamsa dabarsuun barbaanna. Hayyeega kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa addaa ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan qopheessine amma gara dhumaatti deemaa jira. Asumaanuu sirba tokko ayyaana waggaa kan jiru afiirri walitti deebinu. Bareedaadhaami. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni waggaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Ayyaanni waggaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Hayya kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya addaa sagantaan bashannanaa ayyaana sooma hiikaa hordoftoota kiristaanaa sababeeffachuudhaan qopheessine paartiin keenya gama dhumaatti ga'ee jira. Akkamitti babbareechidha guyyaa ayyaana kanaan kan faayee kan lubeeti zaa'in galatoome jennaani asumaanuu hordoftoonni amantaa kiristaanaa bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii ayyaanni kan nagaa fi kan jaalala kan milkisni baatoo jenna.